Haay akkam nagaa jirtanii daawwattoota koof kabajamtoota koo ashitti tubbaa dhallee waan biraa qabatee isinii dhufee wanti qabatee isinii dhufe hadhamooyyuu waa'ee kasalaati. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti wanti baay'inaan namni xiqqaan illee guddaan illee hoteelli illee kama xiqqishuu qabullee kama citaa qabullee mana qorqorroo qabullee itti fayyadamu maalinni kasalaa jechuudha. Finfinneetti illee katamaa xiqqishuutti illee baadiyyaatti illee gaxariitti illee wanti fayyadama maalinni kasalaa jechuudha. Waa'ee kasalaa isinii qabadhee dhufee waa'ee kasalaa yoo dubbannu akkuma guutumaan guututti jireenyi Itoophiyaa kasalaa wal qabatee jira wajjin homaa soban ta'uu jechuudha. Kaharabaanii elektiriikiin jechaadha baay'ee hagana hunda bakka mala wargahee biddeena hojjetee daabboo hojjetee buna danfisee hin ga'u jechaadha. Caalaa namni keenya Itoophiyaan jechaadha. Itoophiyaanonni muluunu hatta biyya keessa dhiisaatii biyya alaatti illee gizee tokko tokko mana isa jedhanii gizee kasala qabsiisanii mul'ata jechuudha. Kanaaf jechuun kasalli biyya keenya keessatti uummata akka waan nama gaafachiisu bu'a qabeessa kan nama taasisu jecha. Hadda san qabadhee isinii dhufee kasalli maalirraa hojjetama? Bunna galabaa fi sagaaturaa jedhama. Afaan Amaariffaatiin afaan warra Soddaatiin. Sagaaturaa jechuun bocaa xaawulaati. Bunna galabaa jechuun beektanii galabaa bunaa jechaadha. Kun lamaa walitti maal ta'a? Kasala ta'a jecha. Kasala kana hojjechuun maal nu barbaachisa? Maashinii nu barbaachisa. Ashitti Itoophiyaa maal isinii qabattee dhuftee? Maashinii isinii qabattee dhufe jechuudha. Kanaaf jecha ijoolleen keenya keessattuu naannoo bunni itti oomishamu sirriitti kan isin beektanii Oromiyaa keessa naannoo kamitti bunni sirriitti akka oomishamu hin beektanii maqaa dhahuun hin barbaachisu. YouTube kana share, like, subscribe godhaatiin nama tokko naannoo dhalataa naannoo sadii yoo beekte share godhiif. Obboleettii takka biyya alaati yoo qabaate share godhiif. Yoo hiriyaa akkam haa ta'u beekte share godhiif. Maashiniin nu bira argama. Isin galabaa fi sagaaturaa kanaan bunna galabaa fi sagaaturaa kanaan abbaa faabirikaa kasalaa ta'uu ni danda'ama jechuudha. Waan ammoo maashiniin mooyyuu kasinii dhiheessu ashittiidha waan isin dhimu gatiin isaallee madaalawaadha. Yoo barbaadan baankiidhaan isinii wal qabsiisuu dandeenya. Yoo sanii miteettan immoo akka dhuunfaatitti bitachuu dandeettanii. Kanaaf jecha sirriitti qophaa'aadha. Galabaa bunaan isin bira jira. Sagaaturaan isin bira jira. Bocaa xaawulaa jechaadha. Kana qabattanii yoo rakkattan waan hin taane ijoollee keenya share olii godhaa. Mana subscribe godhaa. Share like godhaati. Ijoollee keenya biraan gahaa. Namni keenya hojiitti taaseenu. Namni keenya haa dalagu. Namni keenya hojiitti seenaa. Fakkeenyaaf kun ijoollee keessattuu naannoo bunni sirriitti Oromiyaa keessa naannoo bunni sirriitti oomishamuun beekama. Isin tariin carraan kun ati obboleessi kiyya obboleettiin tiyya sagalee kiyya akka carraa taate argite hiriyaa kee beektu dhalataa naannoo bunni itti oomishamuuti share godhe. Ati hiriyaa tokko beektu nama tokko beektu ka biyya Arabaa jirtus ka biyya Faranjii jirtus bakka nama beektu share godhi. Fakkeenya obboleettiin tiyya takka ka biyya Arabaa jirtu maashinii kana bittee obboleessa fi harkaa keette hooma takka bunna galabaan qe'ee keessa jira. Sagaaturaan qe'ee keessa jira. Bocaa xaawulaa jecha muka gabaabumatti mukarraa walitti kasala ta'e dhiyaata. Eessatti gurguraa eenyuun nurraa akka baalle hooma tokko isin yaachisin. Isin hojjechuu bicha hin danda'a hin hojjedha ka jedhu bichaadha. Lafti illee kaaree 20 kaaree 10 irratti hojjechuu dandeetta. Maashiniin baay'ee guddaa miti asirratti hojjechuu dandeettanii. Isin garuu wanti isinirraa eegamu ashitti bicha dubbisuudha. Ijoollee keenya share godhaa kanaaf jedha rabbii jedha isiniin jedhu waan isin fayyadu waan isiniif ta'u waan jireenya keessan jijjiiru ofii keessanii namni keenya share godhaa. Ijoollee keenya biraan gahaa ijoolleen keenya hojjetanii parsantii 20 yoo dandeettanii bitattani. Bitattan yoo hin dandeenye parsantii 20 baankitu isinii danda'a. Ana taala isinii mijeessa. Parsantii 80 immoo parsantii 20 hin qusattanii parsantii 80 immoo baankitu isinii danda'a. Bakka kanarra isin deebi'a. Parsantii 20 ofii qusattanii parsantii 80 baankitu isinii danda'a. Maal bituuf? Maashinii bitachuuf jechaadha. Maashinii kana bitattaniina sagaaturaan isin bira, bunaa galabaan isin bira, kasala oomishuu bichaadha. Oomishni eessa geessina jettanii isinii yaachisin kun. Bakka itti akka faafalaa nutu isinii godha. Hoteelli, faafrikoonni kun rikkaashichaan namuma akkanaa hojjetu xaawulaa kennu eessarraa kun biyya eessarraa kasala Finfinnee fi Adaamaa fichisiisarraaf waan ta'eef na dubbisuun dagatinaa koottaa hojjedha ijoolleen keenya share olii godhaa isiniin jedha. Galatoomaa garuuyyuu koomentii godhaa, laayik godhaa, share olii godhaa. Baleewwan kiyya maaliif namni keenya yeroo baay'ee waa'ee informationii biizinasii hin qabu.
namni keenya yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanarra homa biraa irratti yeroo fixa. Tiiktookii kanarratti illee homa biraa irratti, feesbuuk irratti illee homa biraa irratti, yuutuubitti illee homaan argine. Kanaaf jecha waa'ee biizinasii irratti hojjedhaa. Waa'ee biizinasii akka yaada biizinasii gaarii tokko fudhadhaatiin dubbisaa maashinii isinii dhiheessinaa. Parsantii 80 baankii haala isinii mijeessa. Gaafa oomishtan illee faabrikoota kan wal isin qunnamsiisu ana, hoteelotaan kan wal isin qunnamsiisu ana, ka carraa akkasii argame yoo itti fayyadamne maal godhani biddeena nama ila kaa'an malee kutanii afaan naman kaa'anii jettu Oromoon. Akkasii jajjabaadhaa. Mana sheer foololaa jechuun dargatina galatooma.